biyyattii kan hoogganaa jiru, biyyattii sana kan qajeelchaa jiru mootummaa Oromoo keessaa kan bahedha. Namni diina Oromoo waliin hiriiree waan Oromootaan mari'adha jedhu tokko diina Oromoo ta'ee fudhaa. Maaliif walitti dhufanii rakkoo Oromoon qabu kana waliin dhufanii furachuun osoo jiru maaliif alagaa bira deemuu barbaachisa? Oromoo ta'ee madaa Oromoo hooquu barbaadu kanarratti Oromoon xiyyeeffannaa kennuu danda'udha qaba jedhee nama. Yeroo hundayyuu rakkoon biyya kana keessatti deemaa jiru hunda itti gaafatamummaa kan qabu Dr. Abiy Ahmed jedhaniiti kan isaan dhaadatu. Lidatuu Ayyaaloo fa'aa warra har'a uummata Wallaggaa dirree leenjii faannoo goosisaa jirudha. Osoo mootummaan Dargii amma jiraate yookiin immoo osoo mootummaan Wayyaanee osoo amma jiraate osoo mootummaan kanaan dura jiranii osoo amma harka isaanirra jiraate piroojeektiin kun waggaa 30-40 keessatti hin xumuramu. Gartee mootummaan Dr. Abiy kun Wayyaanee irraa wanti inni fuudhee yoo jiraate kaazina duwwaadha. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii noolitii egaa qophii noolee yeroo adda addaatti dhimmoota garaagaraatti irraa isiniin gahaa turreeti kan jirru har'as egaa dhimmoota gidduu kana deemaa turanii fi haala qabatamaa biyyattiin irra jirturraa wantoota tokko waan irraa xiinxallee kan isiniin geenyu ta'a qopheessuun isin waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaatii waahilli kiyyaa Girmaa Guddisaan waliin jira hanga dhumaatti waliin ta'a jecha egaa dhimmoonni nuti har'arraa kaasuudhaaf deemnu keessumaayyuu yeroo adda addaatti warroonni diinummaa Oromoo labsan yeroo isaanitti mootummaa Oromoos ta'ee illitoota Oromummaa warra mulquudhaaf tattaaffii godhuu fi Oromummaa kana balleessuudhaaf warra yeroo dheeraa hojjechaa turetu har'a immoo gartee namoota yookaan hayyoota Oromoo waliin ta'uudhaan marii duula Oromoo irratti gaggeessuu fi keessumattuu mootummaa Oromoo kuffisnaa mootummaa Oromoo balleessinaa jechuudhaan egaa yeroo adda addaatti iddoo adda addaatti marii gochaa turanii jiru. Ammallee kanumatti fufanii marii gochaatii kan isaan jiranii akeekni fi yaadni warra kanaa maal fakkaata? Keessumaayyuu immoo akeekni isaanii guddaan mootummaa kana kuffisuu kaayyoon isaanii guddaan maali kan jedhu bal'inaan kan irraa kaasnu ta'a. Kana malees immoo keessumaayyuu dhimmoota sarbaminsaa daangaa Oromiyaatiin wal qabate keessumattuu lixa Oromiyaa irratti daangaan Oromoo sarbamu yeroo adda addaatti irra deddeebiidhaan mul'achaati kan inni jiru. Keessumaayyuu immoo waraana shiftaa hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'u maqaa faannoo jedhuun daangaa Oromoo irratti yeroo baay'ee weerara gochuu bira darbee dirree leenjillee iddoo itti godhachaa jirutu jira. Kanaan wal qabatee egaa keessumaayyuu immoo gara dhumaa irratti akka 2017 yookiin 2025tti piroojeektoonni akka biyyattiitti hojjetamanii saffisaan tajaajila uummataatiif banaa ta'an maal fakkaatu hanqinoota akkamiitu immoo jira kana ol immoo maal fooyyessuu qabaata mootummaan kunis ta'e miti mootummaan warroon hawaasaaf hojjetan keessumattuu dhimmoota piroojeektootaatiin wal qabatee tajaajila hawaasaatiif warra oolan kan raawwii 2017 karoora 2018 immoo maal fakkaata kan jedhu kan ittiin geenyu ta'a gama. Hayyara biraa galatoomii ajandaaleen har'a irratti mareennu yookiin immoo wantoota qabxiileen irratti mareennu dhimmoota atamma kaaftee dhimmoota sadan kan irratti ta'a jechuudha. Garuu jalqaba irratti marii hayyoonni Oromoodha kan dhiyoo kana biyyoota garaagaraa keessatti marii taasisaa jiran maal fakkaata yookiin immoo hayyoonni Oromoodha akka dur beekuu fi akka amma hayyoonni amma qabsoo jirra jedhan kuni maalirra jiran yookiin immoo qabsoo akkamii gaggeessaa jiran qabsoon isaanii kanaan dura gaggeessaa turan maal fakkaata ammatti immoo maal fakkaata kan jedhu immoo wal bira qabnee kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Hayyoonni bara sirnoota garaagaraa biyyi ittiin bulaa turte keessatti Haayile Sillaasee irraa kaastee Dargii irraa kaastee mootummaa Yaadig irraa kaastee qabsoon biyyoota kana keessatti gaggeeffaman hedduutu jira jechuudha. Irra jireessa qabsoo kana keessatti hayyoonni gahee mataa isaanii bahaniiti kan isaan jiranii. Hayyoonni gatiitti kaffalanis hin jiranii namoonni gatiitti kaffalanis wareegamatti kaffalanis hin jiran jechuudha. Gabaabumatti amma fakkeenyaaf yoo ilaallee kufaatii mootummaa Wayyaaniitiif qabsoo qeerroof qarreen taasise yaadachuun barbaachisaadha. Qabsoo kana keessatti wareegama guddaatu kaffalee jira. Qabsoo kana keessatti daa'ima waggaa 5-3 xiqqaatutti wareegamee jira. Maanguddootatu itti wareegamee jira. Haadhotiin abbootiin keenya gatiitti kaffalaniiti kan isaan jiranii. Hiyyaara ta'ee dhimma maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatee yeroo mormiin ka'u sana keessatti Oromoon Booranaadha. Finfinneen garam akkasiin jirtu osoo hin beekin dhimma Finfinneetiif itti wareegamee jira jechuudha. Gaafa Oromoon
giincitti yookiin immoo ambootti Oromoon tokko gaafa miidhamu Oromoon kallattii garaagaraa jiru yeroo sana keessatti wareegama guddaa kaffaleeti waluun ba'ee sirna san kan kuffise jechuudha. Sirna san kuffisuu keessatti gaheen hayyoonni keenya bahan yeroo sanitti gahee guddaa bahaniiti kan isaan jiran. Ammatti mootummaan biyya kana bulchaa jiru jaalatas jibbitees mootummaa Oromooti kan aangorra jiru biyyattii kan hoogganaa jiru biyyattii sana kan qajeelchaa jiru mootummaa Oromoo keessaa kan ba'edha. Mootummaan kun waan gaariis hojjetes akkuma waan gaarii hojjetu waan badaas hojjeta jechuudha. Yoo waan gaarii hojjetan jajjabeessa yommuu waan taane gaafa hojjetu immoo itti himta jechuudha. Qaawwa isaatti himta jechuudha. Hayyoonni keenya garuu amma maal gochaa jiranii akka waan inaaffaawii keessa galanitti mariin isaan taasisan laalaa jirra amma biyyoota garaagaraa keessatti hayyoonni Oromoodhaa kanneen akka Jawaar Mohaammed fa'aa kanneen akka Baqqalaa Garbaa fa'aa warroota diinota Oromoo kan ta'an namoota hayyoota yookiin immoo warroota sirna finxaalisummaadhaan warra deeggaran warra Oromummaa balleessuudhaaf kaayyeeffatanii deemaa turan wajjin har'a marii gaggeessaa jiran kan isaan jiran jechuudha. Mariin kun eessaa garamitti yookiin immoo isaan eessatti geessuu danda'a kan jiru immoo kun anaaf gaaffiidha garuu eenyu wajjin marii gaggeessa warroonni kun Oromoon rakkoosaa waluudhaan hiikachuu hin danda'u. Oromoon hayyoota qaba. Oromoon beektota hedduu qaba. Hin jenne yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf maaliif walitti dhufanii rakkoo Oromoon qabu kana waliin dhufanii furachuun osoo jiru maaliif alagaa bira deemuu barbaachise? Alagaa bira deemanii immoo furmaata akkamii argachuudhaaf marii akkanaa wajjin gaggeessan kan jedhu immoo gaaffisituu jechuudha. Sammalees immoo bu'aan isaan fiduudhaaf hojjechaa jiran akka Oromootitti dhuguma Oromoof qabsoofne erga jedhanii kan Oromoo fuulduratti ba'anii akka liitii Oromoo tokkootitti isaan yeroo adda addaatti marii godhan argaa turre. Haa ta'u garuu warri kun kaleessa qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa qabu. Shoorri isaan kaleessa qabsoo Oromoo keessatti qabasuun kan hin haalamne ta'ee garuu har'a sadarkaan isaan irra jiran kun Oromoo ni fayyada. Oromoo gidduu ni galeeffata. Fakkeenyaaf marii dheengadda gochaa turan keessatti Lidatuu Ayyaaloo yeroo inni walitti qabee isaan mariisisu argaa turre. Hamma kana Oromoo keessaa ba'anii gaddeebi'ummaan kun Oromoo ni fayyada. Oromoo bakka ni bu'a. Oromoon tuffachiisu maqaa Oromummaa kana baatanii Lidatuu waltajjii Lidatuu Ayyaaloo gaggeessuu irratti waliin argamuu jechuun ani akka Oromoo tokkootitti qaanidha jedhudha. Maaliif jennaan yoo rakkoon garaagarummaan rakkoo keessoo jiraate mootummaa kana waliin isa ta'u qaama dhuunfaa waliin garaagarummaan Oromoon sirna qaba, aadaa qaba, caayattiin dubbii furatu qaba, caayattiin seera tumatu qaba. Oromoon waan Oromoo kana hundumarra tarkaanfatanii diina waliin gaaddisa taa'uun diina waliin caaya taa'uun kuni Oromoo dhumayyuu hin tuffachiisu maqaa Oromoo kana qabatanii gaafa socho'an. Uummata Oromoo bakka hin bu'aa wanta isaan gochaa jiran kun akka kootti uummata Oromoo miti nama maqaa Oromoo dhaab tokko bakka bu'ee fudhu. Maaliif jennaan namni diina Oromoo waliin hiriiree waan Oromootaan mari'adha jedhu tokko diina Oromoo jedhee fudhaani. Lammeessoo Oromoo irratti mari'ataa jira jedheen fudha malee ani diina waliin dhaabbadhee mari'achaa jira taanaan Oromoodhaaf mari'adha osoo hin taane Oromoo irratti mari'adhaa jira jechuudha. Maaliif jennaan qaamni ani waliin mari'adhu sun dhuguma tarkaanfii Oromoo barbaada. Warra barkaleessa Oromummaa kana balleessuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechaa turan warra kaleessa lafa miti nama miti lafa kiristinnaa kaasaa turan har'a waa'ee Oromoo hayyoonni Oromoo isaan waliin ta'anii mari'achuu barbaadu. Mootummaa Oromoo jedhanii isaan halkaniif guyyaa mootummaa Oromoo cabsina jedhanii hanga dhaqee Shaabiyaa ga'utti hojjechaa warra tura waliin har'a waa'ee Oromootii fi sirna Oromoodhaaf ta'u ijaarra warra jedhan. Akkanatti sirni Oromoo ijaaramu waan jiru natti fakkaatu. Maaliif jennaan diina waliin dhaabbatanii gartee wanti isaan sirna Oromoo waan yookiin waan Oromoof ta'u yookiin mootummaa Oromoof ta'u ijaaran ni jira jedhee fudhu. Maaliif jennaan eenyu waliin hiriiranii jiran jarri kun fedhiin warri isaan waliin hiriiranii kun maalinni jarri kun gartee Lidatuu Ayyaaloo fa'aa isaan waliin taa'anii mari'achuun gartee isaan keessoon yookiin mariin isaanii ifaan mootummaa amma jiru kana kuffisna yookiin mootummaa Dr. Abiy Ahmed kana kuffisna sirna kana kuffisna jedhanii hojjetan malee jarri shirri isaanii shira biraati. Shira biraati. Shirri isaanii dhokataan Lidatuu Ayyaaloo fa'aa warra har'a uummata Wallaggaa dirree leenjii fannoo goosisaa jirudha. Warra uummata Walloo balleessuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechaa turee fi hojjechaa jirudha.
Kun maaliin Oromummaa balleessuuf warra Oromummaa balleessuuf Oromoo balleessuuf warra Oromoo wallootirraa jalqabna jedhee warra hojjechaa turee fi hojjechuu qofa osoo hin taane warra kaleessa uummata geejjibatti imalurraa gabbuusee daandiirratti rashanaa turetu har'a ammoo keenya isaa waliin taa'ee waa'ee sirna Oromoo ijaaruu mari'ataa jechuudha. Amma dhimma Oromoo irratti rakkoo Oromoo irratti hayyuun Oromoodhaa waan hayyuun Amaaraadhaa waan isa galchuun qabu dhimma keessoo Oromoof Oromiyaadhaa dhimmi nageenyaas haa ta'u dhimmuma kamiyyuu wantoota Oromiyaa keessa deeman kamiyyuu Oromootu ilaalata malee yookiin immoo Tigreen waan isa ilaalatu hin qabu yookiin immoo hayyuun Tigree waan isa ilaalatu hin qabu hayyuun Amaaraas waan isa ilaalatu hin qabu jechuudha. Hiyya irratti yoo ta'e hayyoon nama yookiin ammoo nuti kanaan dura hayyoota jechaa waamaa turre kanneen akka Jawaar Mohaammed fa'aa kanneen akka Baqqalaa Garbaa fa'aan namoota amma isaan wajjin hariiroo godhatanii caasaa ijaarratanii marii gaggeessaa jiran kunneen tokko kaayyoon isaanii maaliitu mootummaa kana kuffisnaadha waloon taanee mootummaa kana kuffisnaadha. Jawaar Mohaammed kan dura maal nuun jedhee mootummaa wayyaanee kuffisnee jirra amma bilisoomnee jirra. Biyya harkatti nu galtee jirti jedhaniiti uummata qeerroof qarree amantaatti uumanii akka inni tasgabbaa'u godhanii amma immoo deebi'anii immoo diina wajjin gaafa immoo ta'aniiti mootummaa kana irratti qabsoofne mootummaa kana kuffisnaa. Baay'ee namoota isaan wajjin amma inni marii gaggeessaa jiru injiinar Yiliqaal kana fa'aa gaafa yaadatu interviiyuu isaa kanaan dura yoo yaadatte nama ifatti warra hidhata faannoo warra deeggaran finxaalayyii faannoo namoota deeggaran keessaa namoota tumsan keessaa hidhachuu qaban haleellaa gaggeessuu qaban mootummaa Oromummaa kana balleessuu qaban jedhee ifatti kan dubbate namootuma warroota hayyoota Oromoo jedhaman kan hojii namoota haasan keessaa injiinar Yiliqaal isa tokko jechuudha. Lidatuu Ayyaaloo fa'aan isaan keessaa tokko jechuudha. Kanaaf implikeeshiniin isaanii maalidha kan jedhu gaafa ilaaltu kaayyoon jara argiteer ta'ee faannoon yeroo garaagaraatti miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan ibsa ni laata. Ibsa isaa keessatti yookiin immoo aayidolojii siyaasaa keessatti tokkoffaan daangaan isaanii bakki sararame akka hin jirretti yookiin ammoo Oromummaa ni balleessinaadha. Oromummaa ni balleessinaa, Itoophiyummaa ni ijaarraa. Itoophiyummaa kana keessatti immoo maaltu jiraadha kan jedhu san keessatti gaafa ilaaltu wantoota amma Lidatuun waggoota hedduu Oromiyaa keessatti kan inni jiraate qabeenyi hedduu qabu. Warroonni garee kana keessa jiran hedduun isaanii Oromiyaa keessatti waggaa baay'ee jira. Waa'ee Oromoon beekan, afaan Oromoo hin beekan, eenyummaa saba kanaa wanti isaan beekan hin jiran. Kanaaf warra kana wajjin gatteessee mari'achuun kan kee warra kana wajjin dhimma Oromoo irratti gatteessee haasa'uun kan keetti jiru qaanii guddaadha jechuudha. Irra deddeebiidhaan yeroo adda addaatti waa'ee hayyoonni Oromoo warra jedhan keessumaayyuu diina walii yeroo isaan dhaabbatanii marii gochuudhaaf tattaaffii godhan waan nama raajuu gartaa yeroo gartee warra kaleessaa akkuma sila kaasee Oromummaa kana abboonni isaanii Oromummaa kana balleessuuf hojjechaa turan halkaniif guyyaa abboonni akaakilee abaabilee warra kana wanti ammallee Oromoon beekuu qabu abaabileef akaakilee warra kana kaleessa warra Oromoo jaarraa tokko walakkaadha oliif isa yeroo hunda jaarraa tokko walakkaa olii jennu kana yoo xiqqaate waggoota 160-70 ol Oromoo akaakilee abaabilee keenya warra halkaniif guyyaa cunqursaa weeraraa itti roorrisaa qe'ee isaatirraa buqqisaa turantu har'a immoo ilmaan isaanii ilmaan Oromoo waliin deebi'anii waa'ee Oromoo mari'achuu barbaadu. Oromoon kana tolchee beekuu danda'uu qaba. Oromoon madaa hedduu qaba. Warra yeroo hunda madaa Oromoo hooquu barbaadu kanarratti Oromoo ta'ee madaa Oromoo hooquu barbaadu kanarratti Oromoon xiyyeeffannaa kennuu danda'udha qaba jedhee nama naane. Maaliif jennaan Oromoon madaa hedduu qaba kan jennuuf waa malee miti sababa miti. Kaleessa Oromoo yoo xiqqaate qonnaan bulaa 5,000 ol Oromoo tuulamaa kana kan iddoo tokkotti rashan akaakileef abaabilee har'a Jawaar fa'aa waliin ta'anii mari'atan ilmaa isaanii waliin ta'anii mari'atan kan Oromoon ni beeka. Yeroo hunda weelluu namoonni adda addaa ittiin weellisanii fi Oromoon gaafa lafa isaatirraa sirnoota kaleessaa saniin buqqa'ee qe'ee isaatirraa godaanee qe'ee obboloota isaatitti imalu. Asisiin koomandootti itti uummanna raayyaa se'u maccatti imalu Oromoon himimmaanii miti dhiiga bu'aata sirraa imalaa ture. Oromoon madaa akkanaa qaba. Kan kana gochaa ture eenyu? Akaakilee abaabilee warra har'a Jawaar fa'aa waliin ta'anii mari'atan ilmaan isaanii waliin ta'anii mari'atan kanaati.
Har'as Oromoon sirna gabroonfataa ofirratti ijaaruudhaaf warra kana jala ni hiriira jedhee yaadu. Maaliif jennaan Oromoon of ta'uu danda'uu qaba. Lidatu Ayyaalos ta'ee warri isaa waliin hiriiran warri yaa'ii yeroo adda addaatti shira yaa'ii shiraati yaa'iin isaan gaggeessaa jiran kun yaa'ii shiraa ilmaan Oromoo irratti fi Oromoo irratti Oromummaa irratti taasifamuudha marii taasifamuudha. Kana Oromoon hubatee yoo ofirraa hin faccisne hubatee yoo ofirraa hin dubbanne hubatee yoo ofirraa hin dinne Oromoon aarsaan malli kaffala kana booda. Kana Oromoon gartee kan hubate hedduu jira kan hin hubanne illee akka hubatuuf itti himna ammallee irra deebisne. Maaliif jennaan dubbii siyaasa bira dabartee jarri kun akkuma ati kaaste yeroo adda addaatti shiftaan naannoo Amaaraa keessa socho'uuf hannoo ibsa inni baasu ibsa xiyyeeffannaan isaa ibsa Oromoof Oromummaa balleessuuti. Hojiin isaanis istiraateejiin siyaasa isaaniitii fi tarsiimoon isaanii Oromoo fi Oromummaa warra balleessuuf halkaniif guyyaa hojjetu. Warri kun warra liidaroonni isaanii Lidatu Ayyaaloo fa'aadha. Kan Oromoon beekuu qabu. Hayyoonni keenya wanti Oromoon yookiin immoo wanti isaan beekuu qaban hayyoonni keenyas wanti isaan beekuu qaban ammatti dhimma rakkoo Oromoof Oromiyaa irratti fuulaaf fuullee ta'anii wajjin irratti haasa'uu qaban. Oromoo wajjin ta'anii dhimma rakkoo Oromiyaa yookiin dhimma rakkoo Oromoo keessa jiru gad ta'anii wajjin mari'achuu qaban. Dhimma rakkoo Oromiyaa keessa deemaa jiru wajjin wal qabatee wanti isaan diina wajjin isaan mariisu tokko illee hin jiru jechuudha. Diina wajjin wanti ati marattee furmaata ati fiddu tokko illee hin jiru jechuudha. Furmaanni tokkoof tokko yoo jiraate amma wanti baay'een akka qaaniitti fudhachaa jiru. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti faannoon yakka gurguddaa hojjetaa jira naannoo Amaaraa kana keessatti. Yakka inni hojjetu kana immoo badii inni raawwachaa jiru kana fuudhanii mootummaa irratti kaa'u. Yakka gareen hidhatanii kan mootummaan federaalaadhaa abawoo shaniidhaa jedhu yookiin immoo kan isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan bosona keessa socho'an badii isaan raawwatan yookiin immoo ajjechaa isaan raawwatan fuudhanii mootummaa irratti kaa'u. Mootummaan badii hin qabu jechaa hin jiru. Mootummaan yakka hin hojjenne jechaa hin jiru. Garuu mootummaan gaafa yakka hojjetu mootummaan gaafa rakkoo wayii yookiin immoo dogongora gaafa hojjetu akka hayyuu Oromootti akka beekaa Oromootti yookiin immoo akka nama siyaasaa tokkotti waan sana fuulletti baateeti mootummaa waan akkanaa kana irraa akka inni of qusatu mootummaan gochoota akkasii sanirraa akka inni of qusatu itti himtaa jiru. Amma badiin wayyaalaan mandara keessa deemtee yakkoota isaan hojjetan hunda fuudhaniiti mootummaa irratti qabu. Gaafa faannoon ajjechaa garaagaraa gaafa isaan raawwatan gaafa isaan konkolaataa tarreetti galanii konkolaataa deeggarsa uummataaf deemu gaafa isaan karaatti gubanii isaan gaafa sarbaban mootummaatu qubatti qaban jechuudha. Kun immoo eessayyuu isaan geessuu hin danda'u jechuudha. Dhimmoota rakkoo biyya kana keessa jiran hunda irratti iyyuu qaamota hidhatan wajjinis marii gaggeessuun barbaachisaadha. Mootummaa wajjinis marii gaggeessuun hin jira. Warra kaan madditti dhiiftee mootummaa qofatti gaggamuun saanummoo Dr. Abiy Ahmed qofatti kan isaan irratti xiyyeeffatan jechuudha. Yeroo hundayyuu rakkoon biyya kana keessatti deemaa jiru hunda itti gaafatamummaa kan qabu Dr. Abiy Ahmed jedhaniiti kan isaan dhaadatan. Dr. Abiy Ahmed qofatti isaan irratti xiyyeeffatan tokko illee hin jiru jechuudha. Hundi isaa badii isaatti itti gaafatamuu qaba itti gaafatamuu qaba. Kanaaf hayyoonni keenya gatta'anii rakkoo Oromoof Oromiyaa irratti mootummaan biyya kanaa bira haala mijeessee jira. Rakkoo biyya kana irratti gatteenya irratti haasofna. Qawwee keessa lafa kaa'in haasofna. Hin mareenna ajjeesuu dhiisa. Nama dararuu dhiisa. Nama butuu dhiisa. Rakkoon keenya yookiin immoo ilaalcha siyaasa keenya garaagaraas yoo ta'e dhimma wal irratti dhimma Oromoof Oromiyaa irratti gatteenya irratti haasofnu irratti haamareen biyya keenya haa hoogganu jechaa jiran. Kanaaf carraa kana fayyadamanii osoo waan kana irratti gattaan irratti haasa'uu osoo qabanii har'a diina wajjin diina har'a Oromummaa balleessina jedhanii wajjin gatteessa haasa'uun furmaata tokko illee fiduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf rabbirraa asirratti dhimma sarbama daangaa wajjin wal qabatee dhaabbileen amantaadhaa asirratti callisuun isaanii egaa kun gaaffii biraadha. Kanaaf hayyoonni Oromoodha akkasumas immoo beektoonni Oromoodha dhaabbileen siyaasa garaagaraas dhimma kanarratti balaaleffachuu kan isaan qabanidha. Yeroo daangaan uummanni keenya sarbamu yeroo qe'ee isaarraa buqqaan dhaabbileen amantaadha callisuun qabanii dhaabbileen amantaa Ortodoksiis dhaabbileen amantaa Pirotestaantii akkasumas immoo dhaabbileen amantaadha Musliimaas dhimma kanarratti callisuu hin qabanii balaaleffachuu qabanii gaafa qe'eerraa uummanni keenya dararamu yookiin buqqa'u ajjeefamutti kana diitanii lafa gattaanii balaaleffachuu qabanii dhaabbileen siyaasaas biyya kana keessa jiran hundi isaaniitiyyuu filanii bo'uun hin barbaachisu jira. Yoo uummanni wayii qofa dhumu yookiin immoo uummanni wayii qofa gaafa rakkoo wayiitiif saaxilamu qofa gadi ba'anii uummata san ibsa
sagalee ta'uun hin barbaachisu jira. Kanaaf biyya kana waloo hin qabne erga ta'e biyya waloo hin qabnu kana keessatti immoo waloo hin taane wantoota yakkoota garaagaraa hojjetaman waloo hin taane wantoota akkasii kana balaaleffachuu qabna. Kanaaf garammoo yaa dhimmoota sarbamiinsa daangaatiin wal qabatee gabaabumatti keessumayyuu dirqama kan qabu yeroo adda addaatti irraa kaasaa turre mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa Oromoo kabachiisu dirqama qaba. Daangaan Oromoo osoo mootummaan naannoo Oromiyaa jiru caasan of danda'an gaara kaasee amma dhaqaatti jiru sarbamiinsi daangaa Oromoo mudachuu jechuun qaanii guddaadha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii fudhachuu qabu kamuu fudhatee fudhachuufis humna qaba. Daangaa Oromiyaa kabachiisuufis immoo dirqama qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Daangaan Oromiyaa bahaas ta'ee dhiyaas ta'ee kaabas ta'ee kibba mootummaan naannoo Oromiyaa hanga jirutti daangaan Oromiyaa sarbamuu danda'u qabu. Bara pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Abbaa Duulaa turetti sanduras warri turan daangaan Oromiyaa sarbamaa hin turre kabajamaa ture. Har'a yeroo itti mootummaan federaalaa kaasee hamma dakiititti Oromoon caasaa hedduu qabu keessatti daangaan Oromoo sarbamuu jechuun haati hiyyeessaa dhimma daangatiif dhimma qe'ee isheetiif dhimma araddaa isheetiif ajjeefamuu jechuun wanti Harargee keessatti dhagahaa jirru waan qaanii waan Sumaaleen Oromoo bahaa irratti raawwachaa jirtu waan qaanii kana mootummaan naannoo Oromiyaa sirreessuu danda'u qaba. Ammallee tolchinee kan itti himnu mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii fudhatee daangaa Oromoo kabachiisuu danda'u qaba. Jedheen kaasaa kan itti aanu keessumayyuu hojiileewwan akka mootummaatitti kaagartee mootummaa kana qaawwa isaas itti hima rakkoo isaas itti hima waan inni hojjetes immoo jajjabeessaa deemas turre deemas jirra. Kaayyoo fi akeekni guddaan waan Oromoo fi Oromiyaa fayyadu irratti waan uummata kana giddu galeeffatu irratti qaama hojjetu kamiyyuu mootummaas haa ta'u miti mootummaa qaama waan biyya kana fayyadu hojjetu kamuu ni jajjabeessina waan uummata fayyadu hojjetu kamuu waan Oromoo fayyadu hojjetu kamuu ni jajjabeessina ni kaasna mootummaa kanas immoo waan inni hojjechaa jiru kamiyyuu akkuma jajjabeessuun waan mootummaan kun immoo rakkoo fi qaawwata inni qabu tolchinee itti himna jechuudha dubdeebii tokko malee kanaan wal qabatee keessumattuu sirni kun erga dhufee as waggoota 5-6-7 darban kana keessatti hojiileewwan hojjetamaa turan keessumattuu gama tajaajila uummataatiin rakkoon nageenya iddoo adda addaatti jiru akkuma jirutti ta'ee uummanni qaala'insi jireenyaa iddoo adda addaatti gaaga'ama adda addaa keessa galaa jiru akkuma jirutti ta'e garuu hojiileewwan mootummaan kun yeroo baay'ee hin hojjenne qofaan qubatti qabu osoo hin taane mootummaan kun maal hojjete kan jedhus laaluun barbaachisaa natti fakkaata. Keessumaayyuu akka yoo kakaasuu dandeenyu mootummaan kun hojii gama piroojeektiitiin akka fakkeenyaatti hojiileewwan mootummaan hojjetaa ture keessaa gama piroojeektiitiin yoo fakkeenya fudhanne piroojeektiin bara wayyaanee dhakaan bu'uuraa kaa'amee achitti margi irratti margu har'a dhakaa bu'uuraa kaa'uu osoo hin taane piroojeektiin hojjetamee xumuramuudha argina iddoo adda addaatti. Tajaajila uummataatiif saffisaan yeroo itti banaa ta'u argina. Keessumattuu akka addaatitti immoo wanti kaasuu dandeenyu Projektoota guyyoota 90 keessatti xumuraman, projektoota guyyoota 60 keessatti xumuraman, projektoota guyyoota gaggabaabduu baatii 2 baatii 3 kan hin caalle gidduutti xumuraman kun waan jajjabeeffamuu qabu. Keessumattuu projektoota 2017 raawwii 2017 keessatti hojjetamaa ture wanti osoo hin jajjabeessin bira hin dabarre tokko gama projektiitiin keessumaa saffisa projektiitiin waan hedduu jajjabeeffamuu qabu. Keessumaayyuu gara bu'uuraalee misoomaa kan ta'an hedduu mootummaan hanga ammaatti hojjechaa ture waan hedduudha waan jajjabeeffamuu qabu waan jajjabeessinee bira dabarruudha. Garuu immoo gahaa miti. Hammi projektiin hojjetame akkuma jirutti ta'ee golota Oromiyaa keessaa warri bishaan keessa taa'ee bishaan dheebotu jira. Gama projektii bishaaniitiin warra bishaan keessa taa'ee bishaan dheebotutu jira. Iddoo adda addaatti bu'uuraalee misoomaa keessaa kanneen akka manneen barnootaa, buufataalee fayyaa, iddoo itti naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane naannolee biraa keessatti illee diinan iddoon itti gubachaa ture ni jira. Kun immoo mootummaa qofayyuu osoo hin taane qaamoleen dhimmi ilaallatan, qaamoleen deeggarsa adda addaa godhan kaameraa fuulduratti qofa osoo hin taane kaameraa duubatti hojjedhaa jenna. Maaliif jennaan bu'uuraaleen misoomaa hawaasa kanaaf galtee guddaadha. Wanti bu'uuraalee misoomaa uummata kanaaf. Kanaaf bu'uuraalee misoomaa irratti yeroo hunda mootummaatti quba qabu osoo hin taane dhaabbileen dhuunfaa maaliin wanti isaan hojjechaa jiran. Dhaabbileen amantaa bu'uuraalee misoomaa hojjechuu irratti maaliin wanti isaan hojjechaa jiran. Keessumattuu xiyyeeffannaan dhaabbilee amantaa irratti gama bu'uuraalee misoomaati. Dhaabbileen amantaa kallattiinis ta'e alkallattiidhaan uummata kanarraa baajata hangana hin jedhamne baajata odiitti hin taane yeroo isaan itti walitti qabantu jira. Kana yoon jedhu dhaabbilee amantaa hunda miti. Dhaabbileen amantaa tokko tokko. Kanaaf qabeenya uummata irraa walitti sassaabamu yoo xiqqaate bu'uuraalee uummanni iddoon itti bu'uuraalee rakkoon
bu'uuraalee misoomaa uummata keenyatti mudatu irratti deeggarsa gochuu qabu. Manneen barnootaa ijaaruu danda'uu qabu. Pirojektoota adda addaa kan akka riqichoota xixiqqaa yoo hanga danda'ametti ijaaruu qabu. Fakkeenyaaf iddoo adda addaatti akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Uummanni rakkoo daandii qaba, rakkoo manneen barnootaa qaba, rakkoo qulqullina bishaan dhugaatii qaba. Kana manneen amantaa maal hojjechaa jiru? Dhaabbileen siivilii maal hojjechaa jiru? Maqaa uummata kanaatiin baajata walitti qabachuu qofa yeroo hunda mootummaa qofarraa miti dirqamni kan jiru. Isin irratti dirqamni jira waan ta'eef. Kanaaf waan hanga ammaatti hojjete yoo kana jennu dhaabbileen amantaa hunda miti, dhaabbilee siivilii hunda miti. Warri uummataaf hojjetan ni jira. Garuu immoo ammallee gahaa miti. Uummanni keenya iddoo adda addaatti rakkoo keessa jira. Bishaan keessa taa'ee bishaan dheebota uummanni kun. Bishaan qulqulluun uummata kana dhaqqabuu qaba. Dhaqqabiinsi ifaa dhaqqabiinsi niitoorkii hanqina gurguddaatu jira. Kan ammoo kan furu mootummaa qofa osoo hin taane dirqamni mootummaa irratti jiraatu mootummaa qofa osoo hin taane qaamolee siiviiliis ni ilaala. Sirriidha. Dhimma raawwii pirojektiiwwan mootummaan kun raawwachaa jiru hojjetamaa jiran mootummoota kanaan dura wajjin gaafa kompeer gootee wal bira qabsiistee ilaaltu lafaaf waaqa jechuudha. Walitti hin dhufu jechuudha. Namoo gama raawwii pirojektiitiin wantoonni mootummaan ammaa kun hojjechaa jiru misooma magaalaa akkasumas immoo misooma qonnaa irratti akkasumas immoo misooma pirojektiiwwan garaagaraa keessatti hojiin hojjetamaa jiran milkiin argamaa jiru biyyoota Afrikaa kaawwaniif illee fakkeenya guddaa kan ta'udha. Yaadannaa yoo ta'u illee duratti kaaftee jirta. Pirojektiiwwan gurguddaan kanaan duratti mootummoota kanaan duraatiin kan mootummoota kanaan dura biyya kana hoogganaa turan pirojektiiwwan baay'een hojjetamuudhaaf manneen barnootaa akkasumas immoo waajjiraaleen garaagaraa dhaabbata fayyaa wantoota akkasii kana hojjechuudhaaf dhagaan bu'uuraan hin kaa'amu. Achi booda stiil hangammaa wantoonni hin raawwatamanii jiran bara san keessatti kan karoorfamanii bara mootummaa kana keessa raawwataman hedduutu jira jechuudha. Wantoota mootummaa kana keessatti wanta itti dinqisiifatu qabdu hiyyaara ta'ee ta'e Abiyyi wanta wayii warra investorootaatiif haala mijeessee ture jechuudha. Kan uummata miirne kan isaanis hin miirne jechuudha. Mootummaan lafa tolaan investorootaaf yookiin immoo abbootii qabeenyaatiif hin kenna. Ati lafa mootummaarra tolaan fudhattee mana 100 yoo ijaarte mana 300 tolaan namootaaf kennite jechuudha. Mana 70 ammoo ofii keetiitti fayyadamta jechuudha. Mootummoonni kanaan darban yookiin immoo mootummoota yookiin immoo Afrikaa bulchan kana keessa tokkoon isaanii istiraatiijii kana warri fayyadamu tokko illee hin jiran jechuudha. Mana 1,000 yoo ijaarrattee lafa tolaan fudhattee mootummaan akka tola lafa fudhatu siif mijeessa. Lafa sanarratti mana 1,000 yoo ijaarte manni 300 warra harka qalleeyyii warra mana ijaarrachuu hin dandeenyeef kennama jechuudha. Kun eessatti wanta ta'ee hin qabne wantoota arginees dhageenyees hin beekne waan ta'eef wantoota akkasii kana immoo jajjabeessuun gara fuula duraatti illee wantoonni akkasii sun itti fufuun kana caalaa daran cimsanii hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo dhimmoota pirojektii wajjin wal qabatee manneen barnootaa irratti wantoonni hojjetaman manneen barnoota ifa boroo naannoo Oromiyaa keessatti hojjetaman mootummaan naannoo Oromiyaadha manneen barnoota ifa boroo Tigraay keessatti ijaaree jira Affaar keessatti ijaaree jira naannolee kibbaa kana keessatti hojjeteeti jira manneen barnootaa amma naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran osoo agartee raatee baay'eedhuma raajiitti taataa jira sadarkaa isaa manneen barnoonni amma dhaloonni itti barachaa jiru kan teeknoolojii amma addunyaatti jiru kan wajjin wal simatee kan deemudha jechuudha. Manneen barnoota sadarkaa isaanii eeggatan computerized warra manneen barnootaa ta'anidha kan dhaloonni amma itti barachaa jiru jechuudha. Kanneen kan ammoo dinqisiifachuu qabda jechuudha. Barattoonni yeroo ammaa kana keessatti wayita qaala'insi jireenyaa jirutti wayita rakkoon nageenyaa jiru kana keessatti barattoonni naannoo Oromiyaa kana keessa jiran qofti lakkoofsi isaanii baay'ee lakkoofsi ammatti barattoonni amma naannoo Oromiyaatti barachaa jiran lakkoofsi isaanii biyyoota Afrikaa 20 ol ni caala. Biyyoota lakkoofsa uummata Afrikaa biyyoota 20 ta'an hedduu isaanii jechuudha 20 ol ni caala lakkoofsa ni gabaasa ganama kana laalaatiin jira jechuudha OBN ni baase jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii immoo dinqisiifachuun rakkoon qabu. Wantoota akkasii kana gaafaati wantoota rakkoo jiru mootummaatti hin ta'e wantoota immoo dinqisiifamuu qabu. Wantoota mootummaan jajjabeessuu qabu. Wantoota immoo mootummaa cinaa dhaabbattee wantoota akkasii kana gaafaatti jajjabeessu rakkoon qabu. Inni kan biraan immoo asirratti wantoonni baay'ee biyyi kunis itti milkoofte yookiin immoo biyyi kun biyyi sabaaf sablammiin waggoota 10 ol itti dhama'aa turan gatii itti kaffalan miindaa isaanii
waan nyaatanirraa buusii godhuudhaan waggoota kudha afur irra gara waggaa kudha afurii fudhachuu dandeenya. Dhimma laga Abbayyaa kaasuu hin dandeenya. Dhimma laga Abbayyaa bara itti milkoofnu bara itti eebbifamu barri kun jechuudha. Kanaaf lagni Abbayyaa dhugaa dubbachuuf lagni Abbayyaa yookiin immoo hidhaan guddichi Itoophiyaadha. Osoo mootummaan Dargii amma jiraate yookiin immoo osoo mootummaan Wayyaanee osoo amma jiraate osoo mootummaan kanaan dura jiranii osoo amma harka isaanirra jiraate piroojeektiin kun waggaa 30-40 keessatti hin xumuramu. Maal Wayyaanee yoo fakkeenya fudhanne gartee mootummaan Dr. Abiyyi kun Wayyaanee irraa wanti inni fuudhee yoo jiraate kaazina duwwaadha. Wanti inni irraa fuudhee hin jiru. Biyya saamamte, biyya gurguramte, biyya qabeenyi ishii gara alaatti fe'amee dhumuudhaaf jiru kan inni Itoophiyaa baraare akka jirtu dubbanna yoo ta'e egaa kaazina duwwaa fuudhee har'a hidha guddicha laga Abbayyaa xumuree eebbaaf dhiyeessuun diinota biyya keessatti miti. Ameerikaa yoo inaafsiseetti Doonaald Tiraamp seenee qabarreessaa ture karaa Tiwiitara isaa beektamu. Itoophiyaa waan kana dandeessin ijaarren nutu harka keenyatu keessa jira nutu deeggaraa ture jedhee gabbee haasaa ture. Warra hidha kana yoo danda'ame Gibsi rukuchiisuudhaaf tattaaffii gochaa ture. Akka ijootti pirezidaantii Ameerikaati beekta. Kan ammannis ni beeka. Garuu har'a sadarkaa kanarra ga'uun cichoomina eenyu akka ta'e qaamni kamuu kan quba qabudha. Warra keessatti miti warra alaatu inaaffan maraachaa jira. Piroojeektii laga Abbayyaa wajjin wal qabatee waan baay'ee kaasuu hin dandeenye jechuudha. Laga Abbayyaa kana yeroo mootummaan ammaa kun akka inni saffisaan xumuramutti saffisaan yeroo gabaabaa keessatti akka inni xumuramu gatii guddaatu itti bahee jira. Gatii hammana hin jedhamneetu mootummaan lammiin biyya kanaa daa'imarraa kaasee hanga maanguddootti gatii guddaa kaffaleenti kan isaan jiran jechuudha. Wayita yeroo tokko yaadata erga warri TPLF akkasumas warri mootummaa kana warri hayyoonni keenya warroonni jennu iyyuu Abiyyi Abbayyi gurguree jira, Abbayyi Gibsiif gurguramee jira, Abbayyi takka Ameerikaaf gurguramee jira osoo jedhanii osoo diinni meeqamee itti aggaamanii hin yaadanna yeroo wayii dhimma laga Abbayyaa irratti bara 2013 bara 2014 akkasitti biyyoonni ya'a gadii kanneen akka Sudaan, Gibsi dabalatee, Itoophiyaa dabalatee Koongoo magaalaa Kinshaasaa keessatti marii gaggeessaa turaniiru dhimma laga Abbayyaa kana wajjin wal qabatee Gibsi yeroo hunda dhaadannoon ishee dhimma laga Abbayyaa kana keessatti Ameerikaan giddu galummaa seenuu qabdi yookiin immoo IMF giddu galuu qaba. Kana jechuun lagni Abbayyi kun Ameerikaatti harka Ameerikaati mootummaa Ameerikaatiin akka inni hoogganamu yookiin immoo International Monetary Fund yookiin immoo IMF dhaan akka inni hoogganamu tattaaffii guddaa taasisaa turanii jiran. Garuu mootummaan yeroo sana keessatti dhimma rakkoo Afrikaadhaa rakkoon Afrikaan qabdu Afrikaadhaan furamuu qaba jechuudha Abiyyi yookiin immoo rakkoon Afrikaan qabdu Afrikaanota qofaan furamuu qaba. Kanaaf rakkoon laga Abbayyaa yookiin immoo dhimma laga Abbayyaa irratti Ameerikaan waan ishee galchuun qabu IMF waan isaan galchuun qabu jechuudhaan itti ciccanii wareegamatti kaffalanii laga Abbayyaa irraan nu gahanii amma eebbaaf geenye. Eebba qofaa miti. Eebba qofa osoo hin taane lagni Abbayyaa eebbifamuudhaaf bultii qubaan lakkaa'amataa fi jira jechuudha. Bultii 15 bultii 20 caalu fulbaana kana keessatti ni eebbifamu. Eebbifamuu qofa osoo hin taane piroojeektiin lammaffaadha hidhaan laga Abbayyaa lammaffaadha dhagaan bu'uuraa bakka yeroo itti dhaabutaa kan ammoo wajjumaan kan laalatu. Yaa egaa yeroo keenya waliin deemuuf qophii keenya irraa asumarratti yoo goolabne gaarii natti fakkaata. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN qophii keenya har'aatiin turtii isin waliin goone asumarratti kan goolabnu ta'a. Qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhe ani Rabbiraa Leenjisaati Waahilli Kiyyaa Girmaa Guddisaan waliin turtii godhe hanga dhumaatti waan waliin taataniif ulfaadhaa jechaa qophiilee waan JMN irraa waliin turtii gaarii.